ደጋሙ ናቲማ ሻሎም ሻሎም سينا ميور الله يرجعنا نقول تفكوا كبرجنا جالة فيه
Mache bakal. Kafudal bili wal gise. Hallelujah. Hallelujah. Amni kusti dalam kasih Cinka batu kotam bona, cinka pendar mem lafona. Wanto tala faramiti, nama cinka butu sabona. Walun dati lenji sako, aftatim barsisa tola. Engi dirfam tu lubunko, wa eko fesedar belola. Edike nereta ta'u akenike Edike nereta ta'u akenike Yohannis Sadiqudha Jamal jedha. In John's Gospel chapter number 3 from verse 16, Waaqayyo biyya lafaa amma jaallatutti Bible says, for God so loved the world, tokkicha ilma isaa dabarsee maal godhee kenne. he gave them his only begotten son. Amma maal ta'utti? Until what? Amma jaallatutti. For God so loved the world. Amma jaallatutti. For God so loved the world. Abbaan manaaf haati manaa gaafa wal fuudhanii wal jaallatanii wal fuudhu. Gaafa wal diiganis gaafa jaalalli isaanii irratudha. Sobammoo dhugaadha. Yaa bu'aa malee kan nutti hin signe. Haala laalees kan nurraa hin signe. Indiyu yawaddadeen fissuun fiqir. Akkasumatti kan nu jaallate jaalala guutuu jaalala irruu hin qabne ilma Waaqayyoo Yesuusidha inni. Even the marital engagement or fellowship depends on reasons. But we do have the Son of God who loved us unconditionally. Jaalala qullaa jechuun jaalala isa kan Waaqayyooti. So a pure love is to mean the godly love. Irra sinii deebi'a. Let me repeat this statement. Jaalala qullaa jechuun jaalala isa kan Waaqayyooti. A pure love is the God's type love, Gowwoomsaa kan of keessaa hin qabne. in which there is no deception, Soba kan of keessaa hin qabne. in which there is no false, Jaalala bu'aa irratti hin hundoofne. which is independent of Sababa kan hin advantage, barbaanne. without reason, Jaalala dhugaa. unconditional, Qulqulluu. truth, Isa kan Waaqayyoo. and godly type. Gooftaan ganama kana kanaan sinaa eebbisu. May the Lord bless you by this type of love this morning. Eewudha kanarra jaalala isa kan Waaqayyoo qabu. And who has this God's type love? Namni yoo nama jaallate danda'ee namarratti hamaan hojjetudha macaafni. For the Bible says, he that loved will never think harmful of another. Namni namarratti hamaa hojjetu He that think an evil over other nama jibbaaf keessaa qabudha. is he that is full of hatred. Kiristaanummaa fayya buleessa kan dhowwatu yookaan kiristaanummaa nama okkolaa kan godhu kan booressu keessaa tokko maali yoo jettan jibbadha. So one of the factors that affect Inaaffaadha. the health or the soundness Jallina. of Ammeenya. Christianity is Araara evil, gochuu dadhabuu. hatred, and forgiveness. Isaan kun hundinuu dhukkuba hafuuraati. And these are all the spiritual sickness. Iddoo jaalalli ga'ee Where there is perfect love, waan hundumaa gadi baasee gata jaalalli. it can take away any Jibba other. gadi baasee gata. Be it hatred, Soba gadi baasee gata. be it false, Sodaa gadi baasee gata. speaking, be Ergaa it Yohannis duraa 4:18 dhaxxanii gaafa dubbiftanii jaalalli iddoo ga'e jedha sodaa gadi baasee gata'edha.
The Bible says in 1 John chapter number 4 from verse 16 down 18, the perfect love casts away all fear. Arra rakkinni waldaa kiristaanaa maali jettanii? The problem of many Christians today Jaalala feekiitu jira. Jaalalli inni kan Waaqayyoo inni qulqulluun hin jiru. is that there is no genuine type love but fake love. Hin jiru inni. There is no genuine type love. Amma barsiisa jaalalaa beektu hundi keessan tiksiisaas qabdu. Garuu hojiin isaan jiru. Many of you know the doctrine of love and the scriptures concerning it. Yesuus akkas jedhe. But Jesus said Maatewos 22 in Matthew chapter number 22 37 from verse 37 amma 40 through 14. seerriif raajonni suma kana barsiisu jedhe. He said, prophet barbada si dhaga'u siif abboomamu ni barbada abboomamu si jiraachuu ni barbada yaada kee tajaajilu si dhaga'u ni barbada si dhaga'u ni barbada si dhaga'u siif abboomamu ni barbada abboomamu si jiraachuu ni barbada yaada kee tajaajilu ana irratti ta'u fedhi kee na argatu afurri kee guutummaa guutuutti na dhuunfatu humni kee. will not bring to you. Ani Waaqayyo fayyisaa keeti. For I am God your healer. Oh hallelujah. Hallelujah. Dhibeen guddaan hin jiru gooftaa guddaa malee. There is no great sickness but Humni maqaa Yesuus kan hin fayyifne hin jiru. there is no sickness that the power in the name of Jesus Dhukkuba abaarsaa. unable to heal. Dhukkuba warra Gibxii. Be it Egyptian sickness, Ulee rakkinaa. be it rod of poverty, Kaaseera sirraa. I lift it out of your body. Kaaseera sirraa. I have removed it. Namni tokko iyyaa kan koo mitiidha. Shout, it is not mine. Laarabaas saadoo labaaraadhi labaas. Ijoolleen Waaqayyoo The children of God, kan isaanii kennaan dhukkuba miti. Kennaan Waaqayyo nuu kenne. Kennaan gaariin jedha Yaaqoob 1:17. Kennaan gaariin hundi Waaqayyo abbaa ifaa biraadha. have received a special gift that is good, as it is written in James chapter 1 from verse 17. Every good gift is from the God, Father of lights. Baggoo sixootaa ፍጹም በረከት ከብርሃናት አባት ነው። Every good gift is from God, the Father of lights. ከብርሃናት አባት በጎ ስጦታ ነው እንጂ መጥፎ ስጦታ ወይም ደዌ ስጦታ አይደለም። So the gift of the children of God is that good gift, not sickness. ኮ dhukkuba koo jettu warri kaan. You may say my sickness. Giffitii koo natti ka'ee You may say my hypertension. dooktarii koo bira naqaa. Let me see my doctor. Dooktarii kees kan kee kan godhe dhukkubichaadha malee atu fayyaa taatee kee hin turre. So what makes that doctor to be used is that your sickness. Asmii koo natti ka'ee You say my asthma. dooktarii koo bira naqaa. Let me see my doctor. Giffitii koo tol natti ka'ee Or my blood pressure is. maaltu kan kee godhe. What makes that hypertension used? Maaltu kan kee godhe. What makes that sickness Nama used? simbira jiru maaltu kan kee godheedhaani. Tell your neighbor what makes that sickness used. Dhukkubni kennaa kee miti humna dhiiga olichaatiin. For the sickness is not your gift by the power of the blood of the Lamb. Kennaa kee miti, kennaa kee miti, kennaa kee miti. Sickness is not your gift, not your gift. Kan dhageessu ganama kanaa kaasee If you are listening from this morning, Qolaasaayis 2 in Colossians chapter number 2, isa nurratti caafame that is written, karaa seeraatiin wanta nurraa barbaadamu that is scripture. Yesuus fannoo irratti cinqaarsuusaan By his cross, iddoodhaa daguugee balleesseera. he has destroyed it. Maqaa dhukkubaaf rakkinaa seexanni sii kenne Whatever name sickness and Satan has given you, balleesseera sirraa. I have cancelled it. Kan amantee fudhattu
If you able to listen, Sagaleen sii dhufeera ganama kana. the word has come to you. Dhukkubni kan kee miti. Sickness is not yours. Kan warra Gibxiiti. It belongs to Egyptians. Siif Gibxi immoo biyya lafaati. For you, Egyptian is to mean unbelievers. Ate biyya lafaa keessa addunyaa furaatti dhufteetta amma. You have come from that realm to spiritual realm. Addunyaa furaatti ceera jedha namni tokko iyyaati. Shout, I am transferred to spiritual realm. Addunyaa furaa keessa gammachuuf fayyinaaf nagaa malee dhukkubiif aaduun hin jiru. There is